haadhaa fi abbaan kun isaanumaatu sharmuuxummatti nama naqa. Nattillee naarinaa. Nattillee mufatinaa akkamitti naan ja'a. Osoo abbaan intala isaa kan waliin mari'atu ta'e baabaa yoo gurbaa jaalatte qabaatte naffi dadhu ni khaansii godha wajjin jiraattan waan takkaatu jira. Namni tokko hoggaa wal fuudhe dhaluu qofarratti namni yaada. Hoggaa heerumte intalti teenya tun ni dhalti achi booda ilmoo maarree gootii barachuu hin dandeessu. Tuni faamii haxaa taate yookaanu yaada haxaa tahee jechuudha. Tanaaf namni wal fuudheetis waliin barachuu ni danda'a. Ijoollee teessan akka isiin sharmuuxummaa hin daleeyne hoggaa isaa wal jaalatan wal mariyadhaan intala tiyya eenyu jaalatte jiin siifimuu danda'uu qabdi. Siifimuu danda'uu qabdi intalti ta'e eenyu akka jaalattee eenyu wajji akka firendiin isii eenyu akka ta'e siif himuu danda'uu qabdi intalti ta'e. Hoggaa siif himte suuta qophatti yaamtee niqaa walitti goota. Wal fuudhaa garuu ammoo hanga barnoota keessan fixattanii control wal dhungaddaa jechuun ati waan akkana kana uummata keenya keessa baratamuu qaba. Ijoolleen hoggaa wal jaalatte keessaafuu school life waan jaaniin jira. Jireenya school life kana keessatti hoggaa wal jaalatan ni arkan waliin maramuu fadhan. Rabbiin nama keessa uume bar waan tana rabbiin nama keessa uume. Maal jaa rabbiin zuyyina linnaasi hubbu shahwaati minan nisaa'i. Ni bareeffamteef ni fadha bakka ilmi dhiiraa kun ni fadha. Intala dhalaa takka fimmaruu jaalata. Intalti dhalaatis gurbaa dhiiraa tokko fimmaruu jaalatti bakka waan qaamni fadhu. Tanaaf akka isaan haraam hin dalaineef maal gootaati? Abbaa siin baana abbaa intalaa haadha intala teete wajji saahiba ta'e jaalallee isii barii akka isiin isin dura diqaalaafaa baadhattee hin galle godhuu danda'e. Tanaaf hoggaa Miyaa Khalifaatti deebine. Miyaa Khalifaa intalti jaamtu tun intala gartee filmii seksii dalaguudhaan beekamte. Seenaa isii yeroo BBC'n isii odeeffattu akkamitti karaa caalama kanaa dhufuu dandeessee maaliif ammoo irraa bahuu dandeessee waan ja'amu gaafataniiti oduurraa fuudhanii turan. Miyaa Khalifaa isii xiqqoo biyya Ameerikaatti faamilii isiitii waliin galtee. Eega faamilii isiitii waliin galte Miyaa Khalifaa jireenya isii keessatti osoo faamiliin irra jajjabeessanii guyyaa takka isii aarsaa jirtu waan akka sijaaraati moo akka shiishaati aarsaa jirti. Irra qaban irra jabeessanii giggig godhan. Akkasuma wajji faamiliin isii kiristaanaa. Yeroo kana gaafaan guddadhe murtii tiyya anaan murteeffachuu ta'a. Andareejii qofarraa haa bahu jettee murtii ajaa'ibaa kaayyatte Miyaa Khalifaa. Yeroo murtii ajaa'ibaa kaayyattu amma gaa andareejirraa baate amata 20 takka taate. Amata 20 takka hoggaa taate maal goote Miyaa Khalifaa ni beektaa? Bakka qunnamtii saalaa itti dalagan dheete. Bakka qunnamtii saalaa tan qaama fi gurguratan osoo hin ta'in qunnamtii saalaa tan seksii ja'amtee viidiyoo dalagamtee gadhiifamtu tana dheeyxee mazaggabatte. Miyaa Khalifaa tun hoggaa mazaggabattu inumaatu araba keessaa si arkannee maarree ja'anii isii tana tartiibaan fudhatanii jechuu. Miyaa Khalifaa intala jaamtu tana fudhatan. Hoggaa fudhatan Miyaa Khalifaa tana baatii 3 hojjette. Baatii 3 hojjettu kana keessatti yeroo takka hijaab geer dhalaa hijaaba uffattee seksii dalaydu ta'eetiin dalagaa jetti. Yeroo takka dhalaa muslimaa fakkaattee dalaydi. Gaafa kana Daa'ish yookaanu ummata ISS jaaniin san Miyaa Khalifaa ergaa erganiif. Miyaa Khalifaa jaaniin ni dhagaysa. Akka nama kana qallutti siis qaluu teenya jaaniin. Rifatte gaamma akkas jennaan
Tanaafu an amantii namaa taphachuun qabu qalamuu mannaa amantii namaa taphachuu dhiisuu irra naa wayya jettee murteeffatte. Hoggaa baatii sadii dalaydee baatii sadeen kana keessatti doolaara meeqa harkattee jettee yaaddame ati. No doolaara 12,000 qofaan dalayde. Garuu ammoo viidiyoolee isiin baatii sadeen tana keessa dalayde every single years. They earn from video isiirraa $1 billion. $1 billion. Biliyoona doolaara takka, doolaara biliyoona takka amata hunda viidiyoon isii dalaydi jechuudha. Ajaa'iba. Isiin ammoo doolaara 12,000 qofa fudhatte. Jireenya kanarraa hoggaa baate Miyaa Khaliifaa maal jette? Wallahi niin sheenawee jette. Sheenaa guddoon sheenawee. Sheenaa akkam sheenoyte aniin tun akkuma agartee shamarran kaanii dhalee horee ilmaan kiyya dhungachuun fadha. Kamtu jaarsanaa taha jecha ju'uutu isitti dhageeyame. Allahu akbar. Hoggaa jecha kun isitti dhagahamu ammagaa bakka kana dhiiftee bakka sanirraa baatee fagaattee ganda biraa tokko dheyxe. Gandi isiin dheyxe san isiin beekan maktaba wayii keessa dalaguu eegalte bakka mana kitaabbanii keessa dalaguu eegalte. Mana kitaabbanii kana keessa osoo dalayduu gurbaa tokko harkattee jaalatte. Egaa wanni ja'amu hin oolamu wanni barbaachisaa tan dhufaa. Gurbaa kana hoggaa jaalatte gaa haatee akkuma aadaa ilma namaa walitti heerumanii wal fuudhanii guyyaa tokko osoo wajjin jiraachaa jiranii. Instaagiraama Miyaa Khaliifaa kana nama hedduutu hordofa. Nama hedduu hordofu kana keessa jaarsi isii ajaa'ibsiifatee dinqisiifatee maaliif namni hedduun kun isii hordofa? Jechi jawusatti dhagahame yeroo kana deemee maqaa isii Google keessa sarchi godhe. Yaa subhaanallah. Wanni isiin sodaachaa turte amma itti as baate. Miyaa Khaliifaa. Jireenya kiyya keessatti irraa yerooniin ambaaragee yeroo san isiin jetti Miyaa Khaliifaa. Irra yerooniin ambaaragee yeroo san isiin jetti. Duba yeroo san jaarsi isiitiis ni laalee viidiyoolee isiin dalaydees ni arkee bakka nama galtee fi maal jechuu eegale bakka nama galtee fi maal jechuu eegale okay waan kana dalayde amma jireenya haaree uumte wanni niin sammuu isii irratti ba'aa fi'uuf hin jiru yaada ju'uun irra dabree fi hojii jiraachuu eegalan. Miyaa Khaliifaa jireenya fokkotaa san keessaa akkasitti baate. Namni yeroo takka takka faamilii ifiitii wajjin wal mari'achuun bareedaadha. Faamilii ifiitii wajjin jireenya bareedaa uumanii wajji wal mari'atanii maal akka godhan beekuun bareedaadha. Achumaan tokko gaa laayikii maali? Laayikii tokko galatoome laayikii tokko keetiif baarakallahu fiik. Duuba obboleeyya wanneen isinii dhaamu warri keenya nurratti illee haa jabeessanii garuu ammoo qaalii isaanii dhaga'uun dirqama. Haati tee hamtuu siin hin jaalattu. Abbaan kee hamtuu siin hin jaalattu. Haboon tee hamtuu siin hin jaalattu. Atis ilmoo teetiin akka hamtuu hin jaalanne waan waliin godhuu qabnutu jira. Ilmoo ifii wajji wal mari'achuu dandahuu qabna. Ilmoo ifii wajji teessisnee haasa'uu dandahuu qabna. Ilmaan ifii kana saahiba godhachuu dandahuu qabna. Miyaa Khaliifaa dhaamsiisiin boodarratti addunyaa guutuuf dhaamte namni osoo sammuun isaa xiqqoo waa murteeffachuun akka hin taanedha. Osoo sammuun teenya xiqqoodhaa waa murteeffachuurraa haa fagaannu. Daawwattootaa fi hordoftoota kiyyaa haga ammaan tanaa kan daawwachaa jirtan yookaan kan daawwachaa turtan haciiftee na daawwachaa jirtu hateessee na daawwachaa jirtu Hamzaa Sheek Jaabir daawwachaa jirta. Hamzaa Sheek Jaabir toora yuutuubii fi toora feesbuukaatiinis peejiin isaa Hamzuma Sheek Jaabir jetti. Barnoota adda addaa achirraa fudhatta. Peejii san dhayxee laayik godhuun dagatiin feesbuuka kanaas laayik godhuun dagatiin yuutuub kanaas maatii isaa ta'uun dagatiin jechuu barbaadeeti hunda keessan rabbi jechaan isin jaaladhaa. Haga viidiyoo biraatii walii deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.